Ashama harkumuni kabajamtoota jalatamtoota ilmaan Oromoo hundi keessanuu fi jaalalli kiyya kan onni irraa madde isin haa ga'u har'a viidiyoo tokko akkaataa itti hideetu godhan aappii isiniif maxxansee ture. Viidiyoo kana ammootu namoonni hedduun illee isin maxxansuu isin jedhee gaafa naannoo maxxanseettanii turtanii akkaataa viidiyoo kan itti hojjete nuuf hojjedhu akkaataa viidiyoo kan itti hojjete nuuf hojjedhu jettanii warroonni baay'ee na gaafataa turtanii karaa keessaan illee na gaafachaa turtanii har'a ammootu akkaataa viidiyoo kan itti hojjetan karaa salphaatiin isin agarsiisa. Asumaan ammootu warroonni yuutuubii keessaa sabskiraayib hin goone profaayilii warroonni gama tokkittiin hordoftan profaayilii kiyya kana gadhoofitanii fi Adnaan Koomadiidha. Akkuma jedhu yuutuubiin kee gubbaarratti seentanii Adnaan Koomadii ba'a. Seentanii akka achirratti yuutuubii keessan sabskiraayib naa gootan jaalalaaf kabajaan isin gaafadha. Viidiyoolee hedduu jalaa argachuu dandeessanii viidiyoolee gara qoosaatiin amma immoo viidiyoo biraatiin isin qabadhee galuutti kanumaan nafaana turaadha. Asumaan amma karaa aappichatti isin dabarsa nafaana turaan affeerraa goote aappiin sun isa kami pilaastorii seenna. Yoo pilaastorii seenne jenne kapkaat jedhu kana kunoo isa kana ani buufadhee waan jiruuf irra deebii abdeet na godheedha. An buufadhee waan jiruuf asumaan ammootu buufadhaati. Buufannee ammootu kara keessa seennu kapkaatiin kun yeroo duraatiif yoo dee'in ammootu kan tursiisanii awwala fakkeenya viidiyoo kana viidiyoo akkana viidiyoo qulqulluu waraabna jechuudha. Isin afaan tura fakkeenya viidiyoo kana awwala akkanuma waraabe orjinaala viidiyoo jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo akka barbaadu san asirratti muradha. Mure kana modelee godha. Amma viidiyoo kana orjinaala isaa kana waraabe jechuudha. Normaali jechuudha viidiyoo normaali. Kun amma viidiyoo normaalidha. Amma viidiyoo normaali kana waraabe dhaabadhee jechuudha. Maaliif akka daqiiqaa itti viidiyoo san barbaadu jechuudha. Sababni isaa duratti waan godhuuf fakkeenya viidiyoo kana amma asitti gargalaame asirraan barbaadu waan ta'eef nan mura. Eessaan mura hoo? Illee kunoo bakka itti onnoo qabe kana asii mure jechuudha. Asii muree mire kana immoo dilee godha. Amma immoo viidiyoo kana tolfadhee mire haala salphaadha waan ta'eef. Qabannoo kan irra maree argitan jedhee yaada. Achi dhaha. Kunoo kan mallattoo itti godhe kana dhaha. Asiin viidiyoo san barbaadadha jechuudha. Fakkeenya viidiyoo viidiyoo inni fedha viidiyoo san abbaa barbaadadhe san fakkeenyaaf viidiyoo san inni barbaada viidiyoo kana barbaada. Wanni beekuu qabdan ammoo kallattii kan sirnaan laalaati viidiyoo kana laalaati eegasanii akka isin hin dhibne barama takka fakkeenyaaf eessarraa barbaadaan asirraa fedha dilee godhe jechuudha. Haga barbaadu malee sorry kaan dilee godha. Amma viidiyoo kana buufannee miree viidiyoo kana jala kaadhe jechuudha fakkeenyaaf.
Amma fakkeenya viidiyoo kan ilaalamu fiiltarii illee barbaadan hin jira kun fiiltarii bareeda jira as keessa maratanii jechuudha akkaataa barbaadanii fiiltarii kam bareedaa fakkeenya kana barbaada fakkeenyaaf isa kana anaan gurraachi kun diimateera isaa oh my god እሺ asirratti akka barbaadanitti jechuudha bifa barbaadanii jira abbaan barbaade jechuudha fakkeenyaaf qixxillee godhuu feetanii fakkeenyaaf qixxillee kanallee kan godhuu barbaadanis ni jira እሺ kanuma godha kanuma fedha waan ta'eef kuno video haala salphaati jechuun kun nama video salphaadha kanumaafuu warroonni yeroo baay'ee na gaafachaa turtan kan akkanatti hojjetuu dandeettan jechuudha kanumaafuu haala salphaarratti hidheet godhuu dandeettanii kana bichaayyuu miti fakkeenyaaf takka takka irra deebisee isin argisiis asirratti illee viidiyoo akka ittiin barbaadanitti hidheet waan isin barbaadanitti hidheet godhuu dandeettanii filtarii illee qabaa hundaa qabaa asirra immoo remove background kanallee viidiyoo dudduubbaa qayyaruu dandeessanii fakkeenyaaf asitti ammoo viidiyoolee fakkeenyaaf akka isin barbaadanitti maarsuu yookaan suuraatti qayyaruu yookaan haala barbaadaniin jira kunis sanuma kunis banuma akkuma barbaadanitti hin jira kunis sanuma akka isin barbaadanitti qaba aappiin kuni kun ammootu kan yoo barbaadan sa'aatii suuta fakkeenyaaf deemsa amma fakkeenya deemsa irratti namni gargariin suuta deemee suuta fa'aa zaddati bakka barbaadanii daddaftanii bakka barbaadanitti ammoo suuta yoo deemtan haala salphaa irratti iddoo itti godhuu dandeettan jechuudha akka fakkeenyaaf kan maastarii irratti saabaa illee namatti fudhatu ta'ee takka keessatti geessuu dandeettanii fixannisiifaa qabaanna ittiin hidheetoo gootanillee eessaan daawuloo goona jechuun keessanillee waan hin oolle daawuloo gochuu jechuun karaa salphaatiin daawuloo gootanii kuno asiin daawuloo godhatan jechuudha anama fakkeenyaaf amma daawuloo godhuu hin barbaanne waan ta'eef daawuloo ta'uu godhallee kuno akkanatti isiniif lakkaayaa jechuudha gabaabumatti akka irraa hubattan abdiin qabaa yoo isinitti tole yuutuubii keessa subscribe naa godhaa gama biraatiin akka walitti deemuun nagaa keessa naa turaa hundi keessanuu isin jaaladha yuutuubii keessa subscribe gochuun nagaatti naa galatooma